عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي أجايب قافي بريد دوجتشودا وليف دبرسا فيديو كان سنين جتشا إسلام ما كيست أكم بيتا نما واحد توكو حركة إسامرا إيرته دبرتيته أكم ربي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جد إيرته دبرتيته واحد تانانين حركة مراجد إني هتي نمني إسأرج تانانين نمني لما يوكاني إني نتو هتي إيرجا وفرت بانانين حركة إرامرا أما قافين إيه سيوك إسنين جد تاتي قافين سدين أم إسنين فيهم وفدي مكوني علمي abbaa jalaa yoo mallaqa hate ilmi qabeenya abbaa yoo jalaa kahatu taate yookaan abbaan ilma jalaa yoo waa fuudhe akkasuma jaartiin jaarsa ufii jalaa mallaqa yoo hatte abbaa ufii warraa jalaa yoo mallaqa fuute haati manaa harki jara sadiin kanaa ni muramamoo hin muramu. ilmi abbaa jalaa yoo waa hate ilma kana harki murama jaartiin jaarsa jalaa yoo ka waa hattu taate harki isii murama akkasuma ammootu abbaanoo yoo ilma jalaa waa fuudhe gaafii ajaa'ibaati dhageeffadha baarakallahu fiikum dura ta jaartiin abbaa jalaa waa fuudhu tanarraa jalqabnaa jechuu haati manaa yoo abbaan warraa kuni uffata qajeelatti isii hin binne waan isiin barbaaddu yoo ka isiin goone ta'e mana keessatti meeshaa garagaraa waan manaaf barbaachisu yoo ka inni hin binne ka ta'u taate waan ijoolleef barbaachisu yoo ka inni hin gooneef ta'e abbaa warraa jalaa waa fuutee yoo ka wahin godhattu wahin bitte uffataan bitte waan mana meeshaa manaaf barbaachisu yoo ka bittu taate itti gaafatamummaa takkan qabdu jedhan rabbi isiin gaafatu maaliif yoo jettan gaafa tokko hindi sahaaba rasuulaati rasuulatti dhaytee yaa rasuula rabbiiti hoo inna abaa sufyaan rajulun shahiihun jetteen abbaan sufyaan jaarsi kiyya kuni nama doyna birriin irraan baatu waan takka nuun godhu akkuma fallummaan maa inni ani dhoysee waa jalaa fuudhaa dhoyseetini yookaan midhaan haa ta'u birrii yoo haa ta'u jalaa fuudhee wahin godha akkami dubbiin tun jettee rasuula gaafannaan rasuulli maal jedhaniin khudii bilmacruufi maa yakfiiki wa yakfii baniiki jedhaniin eega inni ka waan kennine taate jaarsi kee nama siillee waan goone ijoolleellee waan goone osoo birrii qabu osoo qabeenya qabu baankimatti walitti tuulee irra kataa'u yoo kata'u taate atillee maruma waan inni qabu guutuu jalaa hin fixiniiti waan ufii keetii sillee fayyada waan ijoollee teellee waan ijoollee fayyada waan sillee fayyada waan ufii itti fayyadamtu waan ijoolleen ta'e itti fayyadamtu jalaa fuudhii itti fayyadamii jedhaniin hayyama isaa malee jecha kana shari'aa islaamaattu hayyama godheef dubartiidhaaf jecha asumaanuu wanni takka wanni isinii galuu qabu jaartiin yoo jaarsi isii rakkinna ka qabaatu taate rakkinna isaa san ol baaftee eebii isaa san yoo himte homaa rakkinna qabu isin amma rasuulatti dhayxee himatte jaarsi kiyya doynaa jette doyna jechuun eebiidhaa miti reesila arraba ifa baaftee himannaan furmaata argatte fuudhii jalaatti fayyadame jedhaniin dhoysiti takka jedhi ka jaartiini tahaa jechuu kana jechuun osoo jaarsi qabeenya sitti kennu saamiitini waa inni qabu guutuu jalaa fixi jechuu miti akkasi qabadha lammaffaan ilmi abbaa jalaa yoo ka waa fuudhu taate amantaan islaamaa akkamitti ilaalti yoo ilmi abbaa jalaa ka hatu taate ilmi abbaa jalaa qabeenya yoo ka hatu taate ilmi suni ilma waggaa 15 gadi yoo tahe macsiyaa takkallee hin qabu jedhan macsiyaa takkallee hin qabu garuu abbaan mucaan maa waa fuute jedheeni loleeni akka inni waan akkanaatti hin deebine godhuu qaba malee harki hin muramu macsiyaallee hin qabu yoo ilmi dargaggeessummaan maammadummaan guddaan kan maan akka kiyyaa areeda qabu kuni qabeenya abbaa yoo ka fudhatu taate yoo jalaa abbaa ufii jalaa yoo ka hatu taate ammootu abbaan suni mucaa kana akka shari'aa islaamaatti harka muran ilmi abbaa ufii jalaa yoo hate harka hin muran garuu hin macsitaaya mucaan hin macsitaaya malee harki mucaa hin muramu maaliif mucaan kuni abbaan isa nyaachisaa isa obaasaa yoo abbaan du'eetiniin jedhe mucaan kuni abbaa kana ni dhaala waan taate harki mucaa hin muramuu jedhan garuu mucaan hin macsitaaya kana jechuun maa inni ilmi haa hatu jechaa miti kana jechuun maa inni ilmi qabeenya abbaatti haa taphatu jechaa miti siigalee abbaan illee haqa ilmi isarraa qabu godhuufii qaba keessattuu jedhan yoo abbaan suni qabeenya qabu kana ijoollee waa hin godhu akkanumatti namnummaan biroo alaa dhufe yoo ka irraa nyaatu taate mucaan kun qabeenya ammootu abbaa yoo ka fudhatu taate kuni hattuyyuu hin jedhamu haquma ufii fudhatee jedhan isinii galee kanaaf ilmis abbaa jalaa yoo qabeenya fudhate harki isaa hin muramuu jechuudha baay'ee abbaan qabeenya ilmaa yoo balleesse hoo abbaan qabeenya ilma isaa yoo ka balleessu taate akkamitti ilaalama akka amantaa islaamaatti yoo ka jedhamu taate abbaan ilma ufiitu yoo ajjeese hin ajjeefamuu jedhan ulamaa'iin gariin abbaan ilma ufiitu yoo ajjeese hin ajjeefamuu jedhan siigalee hin ajjeefamuu jedhan asliin ilmi sun abbarraa uumame waan taateef abbaan ilma yoo ajjeese hin ajjeefamuu jedhan kunillee ammootu kabajaa islaamummaan abbaaf kennitirraa isa tokko jechuudha maarree abbaan qabeenya ilmaa itti fayyadamuu ni danda'a
رسولك صلوات ربي وسلامه عليه أنت ومالك لأبيك جدا أتي في دنيا أنت اللي تأبيتي جدا أسوأ بنجراتني أتي إسابة تامتي كان جتشو ما إني qabeenya ilmaatti abbaan akkuma argetti fayyadamuu qaba jechuu osoo hin taane yoo ilmi suni abbaan qabeenya san fudhatee yoo ilmi suni rakkinni yoo ka irra kagahu taate yoo ilmi sun sababa abbaan qabeenya san fudhatuutiin karakkatu taate abbaan qabeenya san fudhachuu hin qabuu jedhan yoo ammallee abbaan qabeenya isaa kana mucama kanarraa fuudhee mucaa kaanii kennu qabeenya kiyya amma abbaan kiyya fuudhee obboleessa kiyyaa yoo ka kennu taate gaafanallee abbaan kiyya qabeenya kiyya fuudhuu hin qabuu jedhan أما اللي أبانك يسنو قبيني كي يسنفر أجوداف اتفيدما حجما نمركة تهو قباجتشو ماري شرطي علماء إن كان تجير أبان قبيني إلماتني فيدما إيني فيدما سني ويتكامني ويتركد ويتيوكاني أما اللي إلمسانير ركني هنجيني جيتش أصو أبان قبيني قوتو وان قوتو أصو قبو كوفي كان الإيسي كإلمانياتشون غاري متيجتشو بارك الله فيكم إن شاء الله كان فكاتا غافين أبو ليسكينا محمد كمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته